mauti godhadhu. Tamu Gisto biar rambam. Gisto ko na dhage amma anatu si ibsa jechicha addee kana waan jiru natti si ibsa gisto ko mauti godhadhu. Na ibsi miti gaafif deebii irra jirra. Na ifa irra jiru. Gaafif deebii irra jirra. Gaafif deebii kiyya ila raawwatamee jira. Baay'ee raawwatame. Kun bari waa'ee raajitii kun mutii kun milikkita isaan gaafannaani milikkiti kun Yesuus Kiristoos fakkeenya Yoonaas qurxummii gara qurxummii keessa ture fudhatee akkuma Yoonaas gara qurxummii keessa waggaa guyyaa sadii halkan sadii akkuma inni bule ilmi namaalleen gara qurxummii gara lafaa keessa halkan sadii fi guyyaa sadii buluun irra jira jedhe. Yoonasin du'ee jira inni kasa qabataa jiru. Yoonas akkuma san ta'ee jira bari Yesuus Kiristoos akkuma san awwaalamee jira guyyaa sadii halkan sadii gara biyyee keessa ture ba'ee jira. Yunus itu ada mau jira gara qurxummii ka ture. Amma si dhufe. Akkamitti na dhufu maan siin jedhaaru amma mee ishee afaanuma kiyya ittiin wuzeeffame. Itti deebi'a gaaffii makana ibsiif wama an gaafadhe kana. Obboleesso Yunus yeroo gara qurxummii jiru du'aadha moo jira? Jiraadha. Kiristooso. Maal jechuudha? Egaa waliin fakkeessemi akkuma Yunus gara qurxummii guyyaa sadii halkan sadii bule anillee qabrii keessa bula jedheemi Yunus jira kan jette Kiristoosoo. Kiristoosiif maal jedhee dubbate inni? Akkuma gara qurxummii Yunus ture anillee dachii keessa turaa jira. Anillee halkan sadiif guyyaa sadii gara qurxummii gara lafaa keessa turuuf jira jedhee dubbate malee du'ee jedhee hin dubbanne tureera gara lafaa keessa turuu isaa fudhattee ati. Okay Yunus yeroo gara qurxummii seede du'aadha moo jiraadha? Gaaffii kana nan gaafate amma Yesuus Kiristoos du'uusaa ragaa fudhattee yamma argattee Yesuus Kiristoos gara lafaa keessa turuu isaa amma sii dhufee deebiin. Kiristoos waliif fakkeessee bara obboleessa kiyya waliif fakkeessee. Akkuma Yunus gara waliif fakkeesse akkuma Yunus gara qurxummii keessa Yunus hin jiran jette mi gara qurxummii keessa hin jiran jette hin duune Yunus gara qurxummii maal fakkeesse obboleessa kiyya Yesuus Kiristoos bar milikkita gaafannaani akkuma Yoonaas gara qurxummii keessa ture ilmi namaalee gara lafaa keessa guyyaa sadii halkan sadii bulu turuuf jira jedhe erga kana jedhe Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uusaa mirkaneessira jechuudha kana fudhattee moo fudhanne? Obboleesso Yunus gara qurxummii keessa yeroo seene jira seene moo du'a seene? Ila amma be ati ofirra geessa jirta bari quraan hin duune jetta Yesuus ati illee hin duune jetta amma Yesuus Kiristoos du'uu isaatu amma tana isin mirkaneessaa jira kana fudhatte moo fudhanne dursa si deebisa rakkoon qabu waa'ee ila maa baqatte maal baqadha dhagee an deebisii kenna waan boqadhu tokko illee hin qabu waan baqadhu tokko hin qabu dhugaa waaqa jiraataa sin jedha wangeela irratti akka durii qeecaan salfadhoon garuu amma ofumaan ragaa fidattanii ofumaa ofitti keettanii Yesuus Kiristoos du'uusaa dubbateera amma akka du'e du'aa ka'u akka guyyaa sadarkaa sadii gara lafaa keessa turu kun amma isiniif galee guyyaa meeqa kun isiniif galee kana fudhattanii sila maan dhageeffanne qaalichi nama jala obboleessoo sagalee kee tolkaasi dubbadhu wara maan qursii nyaanne hin beelofte Yunus yeroo gara qurxummii keessa ture du'aadha moo jira? Yesuus Kiristoos gara lafaa keessa akka inni ture fudhattee jedhe amma. Naa deebisi gaafiin si gaafadhe. Siin deebisu. Yesuus Kiristoos akka inni gara lafaa keessatti seenuu isaa dubbate dhageetteyyuu. Akkamitti waliif fakkeessa du'aadhaaf jira? Haalleluuyaa. Dhage ganamaati yeroo dheeraaf walii haasofnee jirra. Fedha keessan hunda raawwadheera gaaffii keessan cuma isin deebisee jira. Daldala amantaati deemtuun kanas raawwachuuf miti. Dhaloonni karaa dhugaa akka isaan baranuufi Yesuus Kiristoos du'ee jira du'aa ka'ee jira yes namni 90 dhaga'ee jira kana liqimsatillee ofumaa keessaa baatee ofumaa itti deebita. Maa baqatta gaafii maan deebiin maal baqadha obboleessa kiyya kun ifa barre Yesuus Kiristoos biyya jala akka inni seeneeru akka inni halkan sadiif guyyaa sadii akka Yoonaas gara qurxummii keessa ture akka inni biyyee keessa ture fudhattee ati dursa kana naa hin dhageeffadhu Yunus yeroo gara qurxummii keessa seene du'aadha moo jiraadha? Yoonaas jira seene jira. Akkamitti waliif fakkeessee Kiristoos? Kiristoos waa'ee du'uu isaa dubbataara re. Ila gara qurxummii keessa halkan sadiif guyyaa sadii akkuma Yoonaas ture ilmi namaallee biyyee keessa halkan sadii akka inni turu Yesuus Kiristoos waa'ee du'uu isaa dubbachaa jira Yesuus waa'ee awwaalamuu dubbachaa jira.
Yoonaas gara qurxummii keessa ture, Yesuus immoo gara biyya keessa ture. Hin jira kaa kun hin jiru kun hin du'e kun hin duune akkamitti waliif fakkeessita? Maaliin? Akkamitti waliif fakkaata? Maaliin? Yoonusi maaltu waliin fakkaatu? Walitti hin fakkaatu kun dubbiin kun dubbii Yesuus Kiristoos akka ta'e fudhattee yoo ammaati. Obboleessi walitti hin fakkaatu sin jedha. Angafa na mirkaneessite ila aburraayyaan angafa dubbiin kun dubbii Yesuus ima dubbii Yesuusiti miti naan jedhee kan Yesuusiti jedheeni inni leetti amane fudhatee iyyuu. Dogongora sin jedha walitti hin fakkaatu. Kiristoos illee guyyaa sadii halkan sadii qabrii keessa hin bulle. Amma addee kana gaa addeen nuti wal barbaannu addee kana. Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee jira. 100% ragaan kunooti. Inni nu afaan fiitiin dubbatee jira. Fudhatteetta. Anaaf sii fedhe du'e jira. Obboleessuma ati gaafii irraa maa utaalta gaafii yoo si gaafatan. Maan rakkadhe hin socho'u maa uti godha daalallu. Ishi mootii qabadhu. Kiristoos akkamitti Yoonusii fi of fakkeesse. Kiristoosin du'e jettee amantaa. Yoonusii gara qurxummii guyyaa sadii halkan sadii jiraadhaan ture. Akkamitti waliif fakkaata? Du'aa fi jiraan jechuudha. Tokko as keessatti dogongora waliif fakkeessuun jechuudha. Siigalee lammaffaa Kiristoos guyyaa sadii fi amma deebisii gannoore. Amma deebisii gannoo amma gaaffiin kennaa galee jira. Deebisii kenna. Bariso mauti godha dhugus tokko. Dhiifama. Ila Yesuus Kiristoos Yoonaasiif wanni inni of fakkeesseef warri Faarisootaa milikkita Yesuus Kiristoos gaafannaan milikkinni Yoonaas gara qurxummii keessa halkan sadiif guyyaa sadii buluu alatti milikkinni biraan jiru. Akkuma Yoonaas gara qurxummii keessa halkan sadii fi guyyaa sadii bule ilmi namaallee gara biyyee gara lafaa keessa halkan sadii fi guyyaa sadii tura. Akkasuma awwaalamee du'aa ka'a jechuudha. Na dhaggeeffadhu Kiristoos guyyaa sadii halkan bulle qabrii. Akkuma kana. Ilalaan dhaga'u bara dabboo achi lallabu malee. Laa quwwata illaa billah. Bariso. Abeet. Dubbatu barbaadda maal jetta? Dubbachuu ni barbaade. Akkuma kana Yoonaas gara qurxummii keessa guyyaa sadii fi halkan sadii kan bule. Fakkeenya Kiristoos ibsuudhaaf malee waan biraatii miti. Kana bee aanaan adii ennaan warri maal godha akka qaldiitti hin galuu fi warri ministeerii hamaa itti keeyaniirani. Waan ta'eef irraa baasuu jira. Ani irra deddeebi'ee kallattii gargaraatti ibsaafii jira. Akkuma kana Kiristoos guyyaa sadii fi halkan sadii gara biyyeetti awwaalame. Yaa itti fufi. Akkuma kana du'a injifatee ka'eera. Isuma kana jedhaanii jira allee dhiiroo gaaffii keessaa deebiin biraan jiru. Abeet. Dubbat. Ayyee Bariso. Abeet. Yoonaas garaa qurxummii keessa gaafa ture sana hin duuneemi. Garaa qurxummii keessa namni. Abeet. Qoy Abdurrahman. Qoy ati qabaddu abdi miti qabaddu. Yesuus Yoonaas gaafa garaa qurxummii keessa guyyaa sadii halkan sadii bulu du'aa lamoo jiraatu achi keessa bule. Inni hafuura waaqaatiin jira mitiire. Eegi amma Bariso waaqayyo si eebbisuuti yaada nuu kenniteef eebbifamii maawuti godha dhugis tokko dhiifama naaf godhi. Maaliif waan gara keetti dabaranuuf jira waan ta'eef dhiifama waan deeggarsa keetiif galatoomi. Amma gaaffisaan na gaafataniitu jira gaaffisanii fi Mauti godhadhu abdi adeebisu maal adeebisu ni Bariso mauti godhadhu yaada fi balleeffatu ta'e waan ta'eef mauti godhadhu Bariso dhiifama naaf godhi waaqayyo si eebbisuuti. Ajajamee hafuura qulqulluu waliif ajajamaadha waan ta'eef. Wangeelillee nu ajaja. Bakka waaqayyo. Deebisiti ala deebisne ol deebisna isa. Bariso maaliif nutti iyyasa? Namni waan barsiisu waan beeku haa dubbatu nama dhorkasa mana keenyatti keessattuu ajajaadhaayi. Dubbat. Amma laali Yoonaas garaa qurxummii keessatti odoo hin jiraadhuma jiraatee. Garaa qurxummii keessa hafuura waaqayyootiin jiraachaa ture. Kanaafuu hin duuneemi inni. Hin duune. Kanaafuu Yesuus illee akkuma Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa sadii halkan sadii bulee ilmi namaallee guyyaa sadii halkan sadii garaa lafaa keessa buluu jira jedheemi. Kanaafuu Yesuus illee hin duune jechuudha.
erga akkasitti wal fakkeesse Yesuus illee odoo hin du'in garaa lafaa keessa bule jechuudha ka. Dhufaan akkuma kana Yoonaas wanni Yesuus Kiristoosii fakkeenya godhatee gara biyyeetti tare achi keessaan du'a injifatee du'a ka'e jechuudha. Yoosef hin duuneem, Yoonaas hin duuneem, Yesuus Yoonaas hin duuneem hiree. Akkuma kana Yesuus illee du'a injifatee ka'e gara biyyooti wanni gattareef. Aha, Yesuus ammoo akkamitti du'e jettanii akkuma Yoonaas garaa qurxummii keessatti guyyaa sadii halkan ilmi namaa guyyaa sadii halkan sadii garaa lafaa keessa bula jedhee bar injifatee bar akka Yoonaasitti bula jedhee. Fakkeenya beeku. Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa sadii fi halkan sadii buleedhe. Yoonaas inni kana du'eera. Jedhee gaafate. Waaw. Du'een jiru jennaan fakkeenya Kiristoos ibsuuf malee waan biraatiif miti. Nama biraa waliin dubbata. Muuziqaa gadi qabaa kaasin sibiilallee muuziqaan hin jiraa irraa yaa ilaahi. Jarri kun muuziqaa amma baatanii deemanii irri marti. Yooma muuziqaa dhiiftu laata? Jarana ilaal. Yesuus erga akka Yoonaasitti garaa qurxummii keessa ilmi namaallee guyyaa sadii halkan sadii bula jedhee Yesuus odoo hin du'in bule kanaarree. Kana mirkaneessaa ka erga ragaa erga akka Yoonaasitti bula erga jedhame. Kana mirkaneessa. Abdurrahman. Eeyya. Abdurrahman. Eeyya. Ila dhugaa jirtu fudhachuurraa dhugaa dhoksuuf akkana wal xaxaallisuu wayya wal dhidhiituu wayya wal darbachuu wayya. Maal Yesuus akkas jedheeni Yesuus akka Yoonaasitti garaa qurxummii keessa akkuma Yoonaas guyyaa sadii halkan sadii bule ilmi namaaf guyyaa sadii halkan sadii garaa lafaa keessa bula jedheemi. Garaa lafaa keessa akka turuu Lele dhugaa ba'a akka inni garaa awwaalaa keessa akka biyyee keessa akka inni awwaalamu dhugaa ba'ee jira. Akkuma Yoonaas bari algaa keessaa miti ka ture. Yoonaas nama Yesuus Kiristoos waaqa walitti hin dhufu. Yoonaas yaa dhaggeeffadhu kophaanaa ta'iniif. Gaaffii kee na gaafadhu gaaffii keetii fixadhu an deebisii kenna. Dhaggeeffadhu. Yesuus ka jedhe akkuma Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa sadii halkan sadii buletti ilmi namaas garaa lafaa keessa guyyaa sadii halkan sadii buluuf jira jedhe. Kanaafuu Yoonaas hin duune waan ta'eef Yesuus illee otoo hin du'in garaa lafaa keessa bulee jechuudha. Yoonaas nama Yesuus ammoo waan biraati ka jettu Yesuus illee nama bee maal taate dogoggoree Yesuus illee nama Naazireeti ani nama Naazireeti jedha. Kanaafuu inni illee hin duune jechuudha garaa lafaa keessa bule malee akkuma Yoonaasitti. Si galee? Kana irratti walii gallaami? Yesuus Kiristoos garaa lafaa keessa bule malee hin duune. Namni du'e jedhame nama awwaalame achuma hafe. Du'eera guyyaa awwaalame Yesuus. Dhaanamee, waraanamee, dikamee akka nama kamiyyuu lubbuun keessaa baatee geessanii achitti wanni godhan malee awwaalame. Nama du'etu awwaalama. Yoonaas dammoo adabbiif gara qurxummii gale. Yesuus Kiristoos Yoonaas fakkeenya fudhate. Maaf Yoonaas halkan sadiif guyyaa sadii kanaan dura awwaala keessa waan bulee fi fakkeenya fudhate Yoonaas maaf ennaan namoota kana waa'ee du'aa ka'uusaa ibsuu barsiisuu qaba waan ta'eef. Kanaaf Yesuus Kiristoos akka inni awwaalame akka inni garaa lafaa keessa ture amma fudhattee ati. Yesuus bar nan du'an jenne bar akka Yoonaas garaa qurxummii keessa buletti namnis garaa lafaa keessa bulaa jedhe bar nan du'an jenne. Ishee akka inni garaa lafaa keessa bule amma fudhattee ati amante fudhattee. Kanaafuu otoo hin du'in garaa lafaa keessa buleemi. Akka inni garaa lafaa keessa bule fudhattee miti fudhattee si galee wangeela dubbatee miti wangeeli akkas jedha fudhattee ati. Otoo hin du'in buleemi. Akka Yoonaasitti otoo hin du'in garaa lafaa keessa buleemi Yesuus. Garaa lafaa keessa akka inni bule fudhattee siin jedhe bara. Amma immoo namoo du'ee otoo hin du'in buleemi akka Yoonaasitti.
Yesus Kristos jedhee dubbatee jira bara. Ilmi namaa garaa lafaa keessa halkan sadii guyyaa sadii akka Yoonaas akka bulu dubbatee jira. Halkan sadii dammoo guyyaa sadii halkan sadii Yesus Kristos akka inni awwaalamee awwaala keessa guyyaa sadiitti ka'ee kuni dhugaa dhalooti hundi beekuu jechuudha. Dhugaa waan ustaan jedhaniin dhageettu obboleessa kee waan tante malee waan achi dubbattu malee dhageettu waan ustaan isin jedhan. Deebii kennaafi jira bara Yuusefa. Maalii kenniifta obboleessa kiyya? Deebii maal? Kun deebiidhaa miti kana jaala maal godhaaf? Hinduu nemi isin jedha bar. Hinduu nemi isin jedha yeroo dachii. Maali ani waa inni jedhe jedhu qaba waa inni jedhe godhuufi qaba. Du'ee du'aa kan awwaalame wangeelatu dubbata. Maaliif hinduune jedhan? Obboleessa kiyya. Kiristoos himatu bar fakkeenya godhe ka jiru fooliif fakkeesse waan ta'e Yoonusin ofitti fakkeesse waan ta'eef du'ee awwaalamee du'aa ka'ee jira halkan guyyaa sadiitti obbaate deebii argate yamma ustaaz ciao agam qabri keessa gam Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Modu taanaan immoo waliin fakkaatu ka Yoonaas hin duune akka taanaan kijiba jechuudha raajii ni dubbate wanni ni dubbate sun kijiba jechuudha Yoonaas kan du'in gara lafaa keessa nammoo du'ee bule taanaan jechuudha Yoonaasi waggaa Yesus Kiristoosini walitti dhufu. Yesus Kiristoos namoota isa hubachiisuu fi akka garaa lafaa keessa turu fakkeenya Yoonaasii fudhateef maaf jennaani Yoonaas akka inni guyyaa sadii halkan sadii garaa qurxummii keessa bule dhalooti hundinuu yeroo san hin beekan waan ta'eef warri Faarisootallee hin beekan waan ta'eef fakkeenya fudhateef Yesus akka du'uuf jiru akka awwaalamuuf jiru awwaalamee guyyaa sadii erga awwaala keessa tureen booda akka awwaala keessa ka'uuf jiru fakkeenya fudhateef obboleessa kiyya. Ana akka Yoonaasii ta'a. Yaa akkas guyyaa sadii garaa lafaa keessa turaa jedhee dubbate. Yesus ka jedhee guyyaa halkan sadii akka Yoonaas garaa qurxummii keessa buletti bulaa jedhe malee hin du'aa hin jenne. Dhaggeeffadhu Yoonaas hin duune. Erga Yoonaasitti fakkeesse ati eessaa fuutee hin du'e jettare innooti akka Yoonaasitti garaa qurxummii keessa bule jedhe. Ate immoo eessaa fuutee hin du'e nuun jettaan. Yesuusin sobsiiftaan ta'e. Inna amma inni namni du'e qoo hin ka'an inni hin bule malee inni hin du'e jedhama amma namni guyyaa sadii turee ka'e hin du'e jedhama du'e erga jedhame nama achuma hafe Yesus Kiristoos ani hin du'aa ka'uu fi dubbatee jira Yesus Kiristoos durallee dubbachaa ture jira amma osoo nyaan kun bara amma kunu bar siira geesse bakka erga garaa lafaa keessa ture siira geesseera bakka obbaa'e be fudhachuu dhabuun gahee keeti halkan sadiif guyyaa sadii garaa lafaa keessa tura eegasiin jedhee alleqe halkan sadiif gara sadii guyyaa sadii akka inni rarraafame akka inni du'e wangeelillee dhugaa ba'a. Yesus Kiristoos afaa isiitii irra deddeebi'ee dubbatee jira. Isin garuu lafa keessa eessa tura qara namni maan godhu lafa keessa tura. Abboon dhaggeeffadhu maal godhuun garaa qurxummii keessa ture akkuma Yoonaas garaa qurxummii keessa turetti namaallee keessa turuuf jira jedhe malee hin du'aas hin jenne. Inni maal godhuuf seene? Maal godhuuf seene garaa lafaa jala? Duudhaaf seene. Maal godhuuf seene inni? Duudhaaf seene. Du'eeti bara awwaalameeti gaachi keessa galchan. Achi seena jedhe moo akka Yoonaasitti garaa qurxummii keessa halkan sadii bula jedhe moo du'ee lafaa keessa seene. Ati kana akka feetetti qaba dhugaa sheekiyya dhiifama naaf godhi kana amma abbaa feeterraa deebii addaa argattu. Bakka alleqe Yesus Kiristoos waa'ee awwaalamuu fi fakkeenya hedduun dubbatee jira waa'ee du'aa ka'uusaa akka garaa lafaa keessa turu akka awwaalamu maaliif manni sagadaa tokko guyyaa sadii keessatti diigee akka jaaru Yesus Kiristoos dubbatee jira yeroo san maal dubbataa jira waa'ee awwaalamee du'ee du'aa ka'uu fi dubbataa jira Yesus Kiristoos. Abboo kana sin gaafanne Yesus garaa lafaa keessa akkuma Yoonaasitti ture guyyaa sadii halkan sadii. Yoonaasi hinduun si jemmeri Yoonaasi qurxummii liqinfamee kunu raajiidha. Kunu hojii raajiiti. Kanaalee waaqayyootti godhe. Kanaafuu garaa qurxummii sadii garaa qurxummii keessa eentu osoo nyaatee osoo dhugiin guyyaa sadii oksijiinii isaa argata wanni jedheyyuu sammuu keetti keessa gaaffisi ta'uu qaba. Abboo dhaggeeffadhumee Nuti mee nama dhugaa kana liqimsu naa fide abboo. Mee abdii gaafini isa gaafadha maala ishee kutaa kadhi qabu maala. Nuti wayye Mohammed. Waaqayyoon ka uumaa waa hundaati miti. Ati lama gaaffii qabattee dhuftee Mohammed.
La jechi waaqayyoon ni du'aa jette. Eshi an gaaffii keessa hundaafuu deebii qaba. Musliimni lafarra jirutti gaaffii qabadhaa goota wangeela irratti an qofti isinii deebisa. Akkasuma gaaffii morma osoo mormiidhaan hin taane gaaffii seeraan beekumsi wayiin fudhachuu dhabuu dandeessaa nutillee akkati jettutti fudhachuu dhabuu dandeenya. Garuu waaqni waa hunda uume nu du'e jechuu irratti du'een kaa'ee si gaafa. Isin maafi wal gargaartan qoy maafi kun gaaffii isaanii osoo amaniini wanni ati jidduun seestummaani. Yesus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee jira. Guyyaa sadii awwaala gaaffii isaa sitti deebisuu didaa jira bara. Gaaffii isaa sitti deebisuu didaa jira. Guyyaa sadii awwaala keessa ture jira. Karaa Abdullaakim wajjin garaa qurxummii seene sirriidha. Yunus seene garaa qurxummiidha. Suni seene garaa qurxummiidha. Sun bar ergameetti miti adabbiin seene suni Yoonaas sababa Waaqayyo ajajamuu dhabeefi karaa dhibii ilaaf. Yesus Kiristoos immoo qurxummii Yoonaasitti ergeefi Yoonaas ajaja Waaqayyo didee osoo baqatuuti. Waaqayyoon karaa qurxummiitiin waaqummaa fi isaatti agarsiisuuf kana godhe. Kanallee Yesus Kiristoos kan inni gara lafaa seenee fi humna Waaqayyoo du'a ka'uu agarsiisu barsiisuuf. Duuti akka abboo sarratti argen hin qabne agarsiisuudhaaf Yesus Kiristoos kan inni gara lafaatti seene. Ergama Waaqayyoon du'a ka'uu karaa Yesus ilma namootaatiif kenne agarsiisuuf Yesus Kiristoos alleqe. Maanti walitti fide Yoonaas fi Yesus? Kana biraatti guutaa jirtaa miira agarsiisu wanni jettu sana biraatti guutaa jirtaa bara habibi akkanis jannatti gaaffii yoo deebifte bareedaadha maaliif gaaffiin dirree jira kun Yunus akka jettu duune oduu inni du'e immoo namni du'e immoo ka'uun isaa wama jiru kun ilmi namaa du'e ka'uun isaa wama jiru garuu inni siin jedhu jiru Yesus Kiristoos ni du'edha kan deebisaa jirtu amma beektaa nagaafatanii deebii kennee jira. Yesus Kiristoos jechi inni iddoo kanatti dubbate waa'ee du'aa ka'uu fi dubbataa jira. Amma Yoonaas halkan sadiif guyyaa sadii gara qurxummii keessa waan tureefi Yesus Kiristoos illee gara fuulduraatti akka dhaanamu akka inni waraanamu akka du'u akka awwaalamu waan beekuu fi waa'ee awwaalamuu fi dubbachaa jira jedhe. Fakkeenya Yoonaas waaqni kamitti du'aadha kan siin jedhu gaaffiin kiyya. Lakki kan ammoo itti deebina kun gaaffii biraati Mohammed kun gaaffii biraati. Gaaffii sanii fi deebii argateera Abdullaakim. Deebii kana argateera liqimseera. Hin arganne inni kun hin arganne. Urru bishaan baachee. Keessa fiiguu irraa kana xumuree gara wayya. Gaaffii irraa fiduun hin barbaachisu. Isa kana Abdullaakim deebii yookiin atillee dhimmoo kanarratti haasa'ii minaalbaat namni walirra hubata waan ta'eef deebii waliif kennaa deemna waan ta'eef. Rakkoon qabu. Abdii carrafaddeet. Abdii ati siimoo Yesuus irra beeka du'a isaa akkaataatti awwaalamee bahu situ siimoo Yesuus of beekamoo situ Yesuus hin beeka. Yesus dubbate anillee mirkaneessaa jira malee inni mormaan jiru bare. Ayya Yesus nan du'a jedhe moo akka Yoonaasitti gara lafaa keessa ture jedhe. Yesus Kiristoos. Maal jedhe? Mee Yesus Kiristoos lafarra bara ture keessatti maal godhuuf gara lafaatti dabare menatti mi ragaa qabda amma maaliif akka inni seenatti mudandeessa? Kana sin gaafanne gurbaa kana sin gaafanne tuli. Yesus Kiristoos si ameeqa lafa jala seene maal godhuuf seene yoom seene natti mudandeessa kana? Kana sin gaafanne kana sin gaafanne. Yesus Kiristoos kanaan dura biyyee keessa seenee ba'ee jira. Sababi inni kana dubbateef maan gara lafaa keessa wanni inni seeneef maan sanuma. Maalumaaf gaafii baqatte obboleessa kiyyaati. Maalumaaf gaafii si gaafatan baqatte akkatti baqatu mee jara keenya laala wallaahi akkatti inni utaalu garaan akka bishaan. Laal hin muddamti maaliif muddamtan isin lubbuu maaliif isinitti dhutti aadaa ustaazonni kun cuttiin fudhattani warra dukkana keessa jiran warra karaara jallisaa jirtanullee qaxxi gootanii karaara deebistani. Nuti ni yiniti yoo gaafii si gaafanne kallattiin deebiste deebisi. Al kallattiin si deebisaa jiraare? Kanan siin jedhe laal gaafii kiyya qofanaa deebisi. Yesuus natti wayyade moo akka Yoonaasitti gara qurxummii keessa jira. Yesus Kiristoos akka lafa ishii naa deebisi eeyyee naan jedhi. Yesus Kiristoos akka garaa lafaa jala keessa turu dubbateeraayyuu. Abboosin gaafadhe gaafii kiyya deebisi jenneen gaafadhe. Dubbateeraayyuu jedhe musliimonni as jala jirtan hundi keessan qalbeeffannaa hordofaa dhimmi amantii dhimma lubbuuti. Waan feekii namni asii achi fiiguun dhageeyina.
Gaaffiidhaatti Yesuus maal jedhame Yesuusi akka Yoonaas ittiin garaa qurxummii akka Yoonaas ittiin garaa lafaa keessa bula jedhamu nan du'aa jedhe. Yesuus gara lafaa keessa seenuu isaa amantaati. Hin fudhatta? Hin fudhattaadha. Yesuus amma hin jiru. Yesuus gara lafaa keessa seenuu isaa fudhatta? Kalas dhuga'e. Yesuus ka jedhe jarana. Akkuma Yoonaas garaa qurxummii keessatti guyyaa 3 halkan 3 garaa qurxummii keessa bulee ilmi namaallee guyyaa 3 halkan 3 garaa lafaa keessa buluuf jira jedhe. Akkas taanaan akka Yoonaasitti bule taanaan dubbiin kun dhugaadha taanaan Yesuusillee hin duunee jechuudha garaa lafaa keessa bule. Ajiyyoon haal. Kan kanaan alaa waan biraa fiddee waa Yesuus hin dubbatin fiddee asitti nu hidhaatee hin du'e ka jettu kana eessaa fidde Yesuus silaa annan du'an jenne akka Yoonaasitti garaa qurxummii keessa bule akka Yoonaas garaa qurxummii keessa buleettiin garaa lafaa keessa ilmi namaa garaa lafaa keessa bula jedhe eessaa fiddaniit hin du'e nuun jettu sin. Eessumaa fiddan hime? Eessaa fiddan? Yesuus waa'ee du'uu isaan dubbanne Abdulaamin. Dubbanne akka Yoonaasitti garaa qurxummii keessa akka Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa bulaa jedhaa jira. Yesuus Kiristoos hin dubbanne waa'ee du'aa ka'uusaa. Dhageeffadha amma. Maatiyoosi 20:17 gubbaa. Yesuus si'a sadaffaa waa'ee du'aa ka'uu isaatii fi waa'ee du'aa ka'uu isaa dubbachuu isaa. Maa baqate maa dheessite. Si'a sadaffaa jedha sanuu si'a sadaffaa. Bakka tokko. Obboleesso. Akka tuutaa dabartanii mala jara keenya sodaate garana utaala gaafii si gaafatan deebis. Maaliif kun deebii miti Yesuus Kiristoos waa'ee du'aan dubbanne waa'ee du'uu isaan dubbanne kun Yesuus Kiristoos si'a 3 dubbate si'a 3 waa'ee du'aa ka'uu fi ofumaan dubbate afaan ifiitiin. Obboleessa kiyya nama jiratti of fakkeesse mi Kiristoos nama jiraa qurxummii liqimsitetti of fakkeesse miti. Dhaga'i Maatiyos ilaa namni as jala jirtanullee namni as keessa jirtanu Maatiyos 20:17 baasii dubbifadhu ragaan dubbata deemna waan ta'eef. Ati wangeela keessa tiksi iddoo barbaade iddoo sila siita macha ulaaltee roate guurte abdiin harkasii waliin harka dhaan deemu dhugaa jirtu garuu illi qimsita jaallate jibiteen fudhatta. Wangeela keessa lallabaa jira bakka fedhe yoo siif hidhee mushkilaan maan rakkoon maaltu jira. Isuma naa rageessaa jirta waaqayyoon si eebbisu zeefa. Jira wangeela keetuun beeytu wangeela keen beeytu akkatti utaalta kun gara sa'a tokkuma lamaatti amma wallahi kan soo jirra kan nama garan utaalta gaafiin deebiftu yaa. Eenyu hagas jaala maadhadhaa bassee afaanti si naqaabennaati. Nami sagaltamii as ture laal musliimota qofa haala keessa sodaatanii kaanii baqatanii akkasiin dubbii akkasiin cime dhagganii. Egaa ati dadhabde irra si darbinaati guyyaa 3 halkan 3 qabrii keessa bule Kiristoos irra si darbinaa egaa dadhabde. Maaliif eenyu fira dabbita? Kiristoos. Liqimsi fudhadhu ka'ee irra dabari liqimsi Yesuus du'ee du'aa ka'ee jira. Yesuus du'ee du'aa ka'ee jira fudhadhu liqimsi fudhadhu. Liqimsi fudhadhu dhe. Liqimsi fudhadhu. Ati liqimsi qofa yoo ta'e Kiristoos fudhatte qofa anaaf si gidduu dhimmi jiru hobbaa. Wanni adda dhabu tokko hin jiru. Kiristoos ishii irra si darbinaa hagam ture qabrii keessa Kiristoos. Eenyu fira dabbita? Halkan 3 fi guyyaa 3. Imbulle kalas soba. Eenyu? Soba imbulle Kiristoos halkan 3 guyyaa 3 wallahi soba. Kana abbaa fi gaafadhu kana beektonni kiristaanallee paaphasoonni guutuun irra walii galan. Paaphasoonni kiristoonni guutuun Kiristoos guyyaa 3 fi qabrii guyyaa 3 halkan 3 akka na dhageeffadhu dhagaa jarara nama 61 no jala jira. Kiristaantonni beektonni kiristaanaa guutuun Kiristaana guutuun Kiristoos sun dhimma isaaniiti nan laallatu sun sitti walitti qabesa sun waltajjii ati gaggeessite wangeela sii amma ragaa sii kenna amma ragaa amma sii kenna guyyaa 3 harka 3 bure amma ragaa sii kenna ragaa wangeela malee amni ka paaphasotaan dhage'u deemi dhageeffadhati amiin jennee sirraan fudhannuti guyyaa 3 harka 3 qabrii keessa bule Kiristoos jaalattee fudhatta hagam bule ishii qabrii keessa harkaan 3 guyyaa 3 Ishi nalakai. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 si baasa kot. Nalakai ishi guyyaa kam awwaalame. Eenyu? Nalakai kot Kiristoos guyyaa kam qabri. Arbii jimaata.
Habibi. Qidame. Seeraan alaa kai. Sanbata. Aha. Guyyaa jimaataa. Harbaan Guyyaa mana jimaataa. meeqa argaa jiran akka waa tokko hin beekne gurbaan kun akka wangeela isallee hin beekne akka waa tokko hin beekne. Namni tokko isaa namni wangeela beeku guyyaa sadii qabrii bulee ka jedhu tokko agarreen nama paastariin tokko nama wangeela qorate ta'ee Kiristoos guyyaa sadii halkan sadii namni tokkochu hin jiru. Kana wallaahi maaliif zimmette ila waa'ee beekumsaa wallaalcha kiyyaan dubbatin ragaa wangeela si dubbisa amma waan tokko dubbatin waan tokko haasa'iin lafa lafiin wangeela si dubbisa qoy wallaahi akkati wallaalaa ta'a afaan keetiin lafa lafiin jedhe be wangeela si baasaara liqimsida hadha ila eessalleen baatu hadha liqimsida yoo ati liqimsiin hin dhaggita dhugaasi namni tokko Yesus Kristos wallaahi akka badaa kufte wallaahi Kunooti wangeela Yohaannis boqonnaa kudhanii sagal buutuun jalaan beekan hatta jechuun gadhaana warri maxaafa wangeela dubbisaa jiru Kiristoos guyyaa sadii qabri akka hin bulleen beekan kan wallaahi bakka badaa kufte halleluuyaa amiin 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 kana bar waan keessan bar maaliifi takkuu namni Kiristoos guyyaa sadii qabri guyyaa sadii halkan sadii bulee jedhu tokko hin jiru wallaalaa hootee malee nama wallaalaa irraa akira hootee malee paastarii irraa yookiin paphaas irraa guyyaa sadii halkan sadii nani bulee tokko isa illee hin jiru maal jetta wallaahi lazi hin kufte gurbaa badaa rabbi si haadhiisu jireenyi namaan jiru ijuma waaqasiin ala dubbi hadhu Yohaannis wangeela Yohaannis baafata amma mana paastarii wannaa keessan chaarchii keessan jirtu bar bakkeen kuni bakka dhugaati fataa jedheela annama Kiristoosiin fayye waan ta'eef sodaa tokko qabu lar fataa jedhe fataa jedhe kan keetuun beeto obboleessi kiyya guyyaa sadii halkan sadii qabri keessa hin saalfattu ati hin saalfattu maal saalfadha kunoo ragaan sii dhiyeessan obboleessi ila miila walirra naqadhe miila maal walirra naqatte wangeela ani yoom namicha jannatatti hin galu eessaallee addee dhaquun beeku jedhe duukaa bu'ee naan mataa gadi qabadhaan dhiira gootichatti amante bar gootota gootummaa dhiisate wangeela kan keetuun beektu obboleessa kiyya guyyaa sadii halkan hin saalfattu amma gara dhibi waa'ee saalfatuutti deemina amma kunoo ragaa sii dhiyeessu wayyuu Yesuus du'aa ka'uu isaa ameen guyyaa sadii halkan sadii qabri keessa kabule jedhu tokko hin jiru beektota keessan irraa gadi kaasi jechuudha paaphaas irraa wanna paastarii keessan irraa kaasi hin jiru wallaahi lazi hin bulle jedhama guyyaa sadii halkan kuno eegi isaa maciin kan ta'u akkas jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 38 irraa kanaa booddee Yoosef kan jedhamu nama Armaatiyaa tokko reenfa Yesuus fannoo irraa fudhachuudhaaf Phiilaaxoosiin kadhate. Phiilaaxoos tole jennaan namichi dhaqee reenfa Yesuus fudhatee namichi kun Yihuudoota waan sodaateef mul'innatti utuu hin ta'in dhoksaatti bartuu Yesuus ture. Niqodimoos immoo inni gaafa jalqabaa halkan Yesuus bira dhufe waliin makkaa qumbii fi sabrii naqrii 100 kan ta'e fuudhee iddoo sana dhaqe yommus reenfa Yesuus fuudhanii akka amala awwaala Yihuudootaatti urgooftuu sana wajjin wayaa quncee talbaa irraa hojjetame kafananii lafa inni itti fannifame sana immoo iddoon dhaabaa tokko ture. Iddoon dhaabaa sana keessa awwaalli haaraan kanaan dura namni keessa hin awwaalamin tokko ture. Guyyaa warra Yihuudootaa itti qophaa'an ta'ee awwaalichi dhiyootti waan argameef Yesuus achi keessatti kaa'ani. Eessa keessa kaa'ani? Achi keessa awwaala keessa. Obboleessi guyyaa kam du'e siin jedhan guyyaa kam du'e laakkayi eenyutu arge guyyaa kam du'e qabri siin nu laakkayi maal goota bakka biroo deemta kalas guyyaa sadii halkan sadii min raggaasis kalas yalla na laakkayi eenyutu argellee yeroo inni ka'u eenyutu arge ragaa wajjin yalla yeroo inni ka'u eenyutu arge gaafa inni qabri seenurraa na laakkayi yalla ragaa wajjin si laakkaa qoy laakkaa jala barreessa nama 61 namichutti xiyyeeffannoon maal xiyyaa qaalisiise la jaran guyyaa kam qabri seena Kiristoos guyyaa kam awwaalame qoyre jedhin yalla qoy maafi maska Yesuus dhage Yesuus fannoo isaa ofii baatee gara iddoo lafee mataa yookiis afaan Ibraayisxiitiin Golgoota jedhamuutti ba'e achi isa fannisanii namoota kana biraa lama garasii fi garanatti Yesuusin gidduutti fannisanii. Phiilaaxoos yommuu waan ittiin beeksisu tokko caafe mataa fannoo isaatti maxxanse caafaticha keessaa nama biyya Naazireet mooticha Yihuudaa kan jedhu
ture. Iddoon itti Yesuus fannifame mandarichatti dhiyoo waan tureefi caafata beeksisa. Obboleessa kee maal dubbisaa harta rabbii jedhatu Ishi qoy guyyaa irraa kaafattura sii kennaadha qoy guyyaa sii kenna ishi. Gisto ko mawuti sii godha gisto. Jechuun ribbita keessattuu yoo Kiristoos yeroo guyyaa bakka maa bakka biroo deemta obboleessa kee. Saafi ragaa wajjin qopheessa. Ulefa akka inni waan beekne yeroo inni wannaa jedhu naa gale yeroo inni raajicha ka jedhame ka Isaayyaas irraati malee kuni raajiin jedhamu gaafa inni jedhu akka inni waan takka hin beekne gaafas naa gale. Raajii jechuun waan fuulduratti dhufu waan dubbatamedha malee dirqama Isaayyaas irra ta'uu qabaayi. Amma waan biraa dhiisee guyyaa sadii halkan sadi. Guyyaan tokko sa'a meeqa qaba? Takkuu nama kiristaanaa keessaa nama guyyaa sadii hin jiru ustaada kenna. Wallaahi beektonni jaraa guutuun illee walii galanii jiran Kiristoos guyyaa sadii fi halkan sadii akka qabriin bulle. Beektonni jaraa jechuun waan xiqqaa miti kana. Warri jaarraa tokkoffaa warri Kiristoos achi dhiyaatu guutuun jaraa Kiristoos hin bullee jedhanii dubbatanii jiran. Lakkee akkasaa ta'uu Mees harbaaduu inaan jedhaa yulaal harbaaduu jedhaa bara asalan dogongora isaa yulaal. Mee ragaa wajjin nama arge wajjin haa himuuti akkasitti ilaala dubbadhaa usta. Amma akki godhunni guyyaan tokko sa'aatii 24 qaba. Guyyaan lama ammoo sa'aatii 48. Guyyaan sadii meeqa walitti? Sa'aatii 48 24. Guyyaa sadii halkan sadii ustaad walitti lakka'e. Sa'a 72. Sa'a 72 ta'uu qaba. Ragaa wajjin sanuu ragaa wajjin yeroo inni qabrii ka'ulee eenyutu akka arge ragaa wajjin akkasitti ragaan kunis akka waliin dhabne ishii nu lakka'e. Eeyyeen sa'a 72 lakkaa'uu qaba. Sa'aatii gaafa awwaalamu irra sa'aatii isaa himee sa'a meeqatti akka awwaalame eegalee sa'aatiin lakkaa'amee gaafa inni du'aa ka'ee jedhu sa'aatiin 72 xumuramee achi booda ka'uu qaba. Isaa asitti ka'eera taanaan soba ta'a. Sa'aan 72 xumuramne taanaan soba ta'a wanni kun. Guyyaa sadiif halkan sadi. Guyyaa sadiif halkan sadi haa fidu. La ilaha illallah ummata. Dubbatu ustaad ragaa wajjin akkasitti yalla gaafa du'eerra sa'aatii kam yaani naannoo kamitti akka awwaalame harbaa ta'ee sa'aatii kamii irratti naannoo kamii irratti jechuudha. Fakkeenya asrii yoo ta'es asrii jedhee namni hunda jiru nama 66 jaran nu lakkaa hundi nu tazzaba. Yalla amma itti fufi. Olii gadi miliqiniiti. Guyyaa sadii halkan sadii yalla muitii qabannee si dhaggeeffanne. Sanuu arbaa du'e jedhaa arbaa. Sahalala. Macam awak aku bangka bobo. Aku bakal memfoka tu duran. Ai. Jalan mana kan tap-tap yang gua tadi. Tap-tap god ajaran